Gaarawwan Mandeesii marfamtee kan argamtu magaalaan kun jiraattota miiliyoona 2.5 ol hammattee akka jirtus ni himama. Haalli qilleensa ishees jireenyaa fi mijataa akka ta'e akkasumas karra eegan Arsenaal durii Deevid Ospiniyaa sirbitoonni bebbeekamoon Maalumaanaa fi Joozee Alvaaroon magaalattii kanarraa biqiluun akka idda baargamuu addunyaarraa qaqqabanii dacheen kun kan kooti jechuun dhuunfataniiru. Duraan akkuma gurraa isin buufnetti wantoota sammuu adoochan daddabarsuun kallattii addunyaa hundatti kan beekamu Pablo Escobaaris handhuurri isaa magaalattii kanatti kan biqiledha. Gama daldala walqunnamtii saalaatiinis turistoota hawwachuun beekamtuudha. Maadiliin dubartoota babbareeddoo waan hammatteef ijaan arganii filachuuf kan nama rakkisanidha. Namoonni hedduunis dubartoota babbareeddoo kunneen ijaan arguuf yookiin daqiiqaa muraasaa taatuufis illee wajjin ciisuuf kiiloomeetiroota 60,000 lakkaa'u addunyaa irraa qaxxaamuranii ni dhufu. Akka ragaaleen agarsiisanitti namoonni miiliyoona 1.5 ol ta'an dhimma kanaaf jedhanii gara magaalaa Maadiliinitti ni yaa'u. Namoonni hanga kana biyya keenya dhufanii iddoowwan hawwata keenya osoo daawwatanii biyyi keenya maallaqa hagamii argachuu akka dandeessu tilmaamame. Magaalattii kanatti daldalli saalquunnamtii namoota hedduuf biddeen guyyaa guyyaa isaaniitiin qaama isaanii gurguruun dubartoonni jireenya koota jedhanii itti fufaa jiran halkan tokkoo fi hanga $500 akka argatanis ni himama. Kanas gara maallaqa biyya isaanii peesootti wayita jijjiirutti miiliyoona 1,960 ta'a jechuudha. Seenaa guutuu kana Mashaalaqaa Tube Afaan Oromoo irraa ni argattu.